Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Waaqayyo isa gargaaree geggeessee akka kanatti immoo iddoo kanatti walitti qabamne maqaa isaa isa guddaa maqaa isaa isa jabaa ta'e kana isaa galateeffannu isa godhe maqaan Waaqayyo galateeffamu. Kanaaf sagalee Waaqayyo guyyaa har'aa yeroo qabnu keessatti walii wajjin ilaalla. Lafa ol kaaneetumee Waaqayyoon kadhanna. Akkuma keenya gadi qabannee jirrutti dubbii Waaqayyoo keessaa dubbiseetanii Waaqayyoon kadhanna yeroo gabaabduu Waaqayyoon kadhanna sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisa kutaa kana isiniin kenna garuutuu afuura kadhannaa keessa jirruutanii dubbii kana dubbiseetan Waaqayyoon kadhanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1-15 isa jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa akkas jedha. Fariisota keessaa namni Niqodemoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbi ati barsiisaa taatee Rabbi akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhufte nu beekna. Humtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin ta'e malee milikkita ati argisiiftu kana danda'een argisiisuutiin jedhe. Yesuus dhuguma sitti himaa eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguuyyuu hin danda'u jedhee deebiseefi. Niqodemoos immoo namni erga qancaree attamittiin dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaattis lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo? jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguman sitti himaa eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Namni foonitti kan dhalate fooni, hafuuratti kan dhalate namni foonitti kan dhalate fooni, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun siif hin ta'a siin jechuu kootiif hin dinqisiifatin. Qilleensi gara fedheettiin qilleensa'a. Qilleensa'uusaa hin dhageessa. Eessaa akka inni dhufu, eessaa akka inni dhaqus garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuu akkuma kanaati jedhee deebiseefi. Niqodemoos immoo deebisee kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefi ati barsiisaa Israa'el kan taate kanan beektu dhuguman sitti himaa nuyi isa beeknu hin dubbanna isa argine dhugaas hin baana utuma ta'uyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattani. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantu ta'e waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamittiin amanture? Ilmi namaa isa Waaqarraa gadi bu'ee sana malee homtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma mukatti ol fudhatamuun hin ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Ameen. Amanamaaf tolaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffanna. Gochaa keef, araara keef, jaalala keef, geggeessaa keef galanni siif haa ta'u. Ilaa ilmaanni kee kunoo fuula kee dura jirra. Sirraa dhaga'uu barbaanna. Dubbii jireenyaa situ qaba. Sagalee jireenyaa situ qaba. Sagalee nama ijaaru qabda. Sagalee jireenya namaa kaasuu qabda. Sagalee jireenya namaa ijaaru qabda. Sagalee karaa namatti agarsiisu qabda. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbiin kee jireenya namaa ijaara. Laphee namaa ijaara. Sammuu namaa ijaara. Miilla namaa ijaareetu dhaaba goofta. Sagalee keetiin iddoo kufnee kaane
iddootti dadhabne jabaanne iddootti kana booda hin deemnu jenne baay'ee isaa deemsa haaraa nu jalqabsiiseera jireenya haaraa nu jalqabsiiseera mul'ata hin qabnu attam goona gaafa nu jennu mul'ata haaraa jireenya keenya keessa keesseetta dubbii keetiin yaa Waaqayyo ilaalmaan kee kunoo fuula kee duratti yerootti kanatti sirraa dhaga'uu barbaanna hafuurri kee yoo namaa ibsi malee hafuurri kee yoo namatti dubbate malee gooftaa yoo laphee namaa ijaare malee gooftaa hafuura keetiin malee dubbii kee hubachuun hin danda'amu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkaataa nuti hubachuu dandeenyutti akkaataa nuuf galuu danda'utti akkaataatti haala jirru keessaa nu baasuu danda'utti akkaataatti haala keenya gararraa nu adeemsisuu danda'utti inni jireenya keenya beeku hafuurri kee qulqulluun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyatti haa dubbatu gooftaa sirraa dhaga'uu barbaanna gurra hafuuraa keenyaa baname qalbiin keenya baname gooftaa hafuura kee dhugaatiin jireenya keenyatti dubbadhu inni dubbatu yeroo kana hafuura kee haa ta'u yaa gooftaa si dhageenya maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa nu gargaari dhageettii lubbuu keenya bani lapheen keenya haa banamu sammuun keenya haa banamu galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Noora Gooftaanis na eebbisu sagalee Waaqayyoo ani keessaa dubbise kutaa masinii beektanii wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa tokko hanga 15tti isa jirudha dubbiin kun wal qabatee deema amma danda'amaa ta'e dafee yeroo koo wajjin adeema yaada garuu sagantaan yeroo kan dafee yeroo akkasiin jalqabamne 11 weetti lallaba jalqabna akkuma kanattan yaada ture garuu xinnoo yeroon keenya deemeera kanaaf yeroo xinnoo yoon furadhe na of kachaalchuun barbaada garuu gaggabaabsuu na yaala galanni Waaqayyoof haa ta'u kutaa kana keessatti kutaa masin beektanidha jireenya haaraa jiraatu jireenya haaraa wanta jedhu irratti dubbadha kutaa kana namoonni baay'ee lallaba dhageessaniitu iddoo garaa garaattis beektu jechuu kooti iddoo kanatti jireenya nama Niqoodemos jedhamu tokkootii fi yeroo inni gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqee dubbiin gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin dubbate asaasaan wal jijjiiranidha namni kuni nama attamiiti yoo jettani dura buutuu warra Yihuudootaa kan ta'e akkasuma gooftaa Yesuus Kiristoos illee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti ati barsiisaa Israa'el taateetu jirtu kanan beektu jedheen beekumsa qabaachuusaa akkasuma barsiisota Israa'el ta'uusaa gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii akkasittiin jechuusaatu argina attamitti kana wallaaltee ati kanan beektu ittiin jedhe kanaaf namni kuni nama barsiisa sirriitti beekumsa qabu nama barsiisu akka ta'etu gabaabaamatti argina nama iddoo dura bu'aa warra Yihuudootaa sababii ta'eef immoo nama ulfina qabu namni kun nama beekamaadha jechuudha nama kanatu gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqeechuudha yeroo inni itti dhaqe yeroo akkamiiti yoo ta'an kutaama kana keessatti yoo argitan yeroo halkaniiti maaliif halkan akka inni dhaqe hin beeknu tarii biizii ta'uu danda'asi tarii immoo hin beekamu garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 7:40-52 yoo ilaalle namni kuni dubbiin dubbatetu argina wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 40 kaasee hanga 52 iddoo kanatti kutaa kana yoo ilaaltani jettani warra Fariisotaaf warra lubootaatu gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabsiisuudhaaf iddoo gooftaa Yesuus Kiristoosii jirutti nama ergan namoota gaafa erganii jedhanii
iddoo sanatti akka isaan gooftaa Yesuus Kiristoos qabuudhaaf dhufan immoo dhaga'ame. Warra iddoo sana jiran biratti. Ennaa isaanii fi namoonni warri waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos qabuudhaaf akka isaan dhufan dhaga'an immoo maaliif akka inni qabamuudhanii dubbii wal dhaban jechuudha. Sababii isaan qabamu gooftaa Yesuus Kiristoos irratti wal dhaban irrattitu utuu dudubbataniitu jarri ergaman suni dhiisaniitu gara kamitti deebi'anii 45 kaasanii yoo ilaaltanii utuu isaanii achi deebi'aniitu argina. Gaafa deebi'anii jedhan immoo dubbii isaanitti dubbatanii maaliif Yesuusiin hin finneetti jedhanii gaafatanii. Gaafa isaan maaliif Yesuusiin hin finnee jedhanii gaafa isaan gaafatanii jedhanii dubbii isaan jedhanii sen dhiba. Akka nama kanaatti nama barsiisu argineen beeknu jedhaniin. Namni kuni barsiisa gaarii barsiisaa jedhaniitu gaafa isaan kanarratti gaafa isaan akkasittiin jedhanii deebisaniiftitu warri aboo qaban suni 48 kaastanii yoo ilaaltani warri aboo qaban keessaadha yookiis warra Fariisotaa keessaa tokkoyyuu isatti amaneeraareedhani. 49 irratti jaratti seera Musee kenname hin beekne kana duwwaadha. Isaan immoo maalidha? Abaaramoodha jedhanidha. Kanarratti gaa jecha Niqoodimoos kun dubbatetu argina. Niqoodimoos deebisee inni duraan gara Yesuus dhaqe immoodha. Warra Fariisotaa sanaanii warra Fariisotaa sana keessaa tokko turedha. Inni yommus seera keenya afaan isaarraa utuun dhaga'in waan inni hojjetes utuu hin hubatin nama tokkotti in farachiisaa isaaniin jedheedha. Isaan garuu deebisanii ati immoo nama Galiilaati macaafa qorii ilaali Galiilaadhaa raajiin ka'uu jedhaniini. Kanarratti hundumti isaanii gara mana isaaniitti utuu isaan deebi'anidha. Walga'iin sun akkasitti dhume. Niqoodimoos nama tokko afaan isaarraa utuu hin dhaga'in. Wanta inni jedhe utuu hin dhaga'in itti farachiisaa hin jedha jedhe namni kun. Niqoodimoos kun waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos kana yoo ilaaltan iddoo kanatti ifatti waa'ee Kiristoosiin wanta dubbate hin qabu. Kanuma jedhe. Isa biraattiin deebina garuu wanta hubate tokko qaba. Wanta fudhatee gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqe tokko qaba namni kun. Inni immoo maalidha? Barsiisaa ta'uusaa. Barsiisaa ta'uusaa yeroo gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqe sanayyuu maalittiin jedhe? Rabbi jedhe. Akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuti beeknaadha. Rabbi gaafa jedhu afaan warra Giriikotaatiin Rabbi barsiisaadha. Namni kun waan lama tutubate. Waaqayyo biraa ergamuusaa, barsiisasaa, Waaqayyo biraa ergamuusaa, akkasuma immoo milikkita ati gootu kana yoo Waaqayyo wajjin ta'e malee yoo Waaqayyo biraa dhufe malee milikkita ati gootu kana eenyuyyuu gochuu hin danda'udha. Wanti nama kanaaf galee barsiisisaa sirrii ta'u akkasuma immoo Waaqayyo biraa ergamuusaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos immoo maal gochuu jalqabe? Dubbachuu jalqabe. Eenyu wajjin? Niqoodimoosii wajjin walii wajjin dubbachaa jiru. Namooti biraas jiru. Amma dubbiin kun dubbii gooftaa Yesuus Kiristoosii fi Niqoodimoos gidduu jirudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosii yeroo Niqoodimoosii wajjin dubbii dubbatu kana wanta lamatu dubbate. Lakkoofsa tokko kaasne amma 14tti kan jiru dubbii ijoo lama kan ta'edha.
Dubbiin ijoo lama inni ta'e kunis immoo irra deddeebi'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos olii dhalachuu eenyullee olii dhalachuu yoo baate tokko waa'ee dhalachuuti kan inni dubbate. Dhalachuun kun immoo gaafa Niqoodimoosiif galuu didu attamitti dhalachuun akka danda'amu immoo tarreedhaan itti dubbate. Isa lammaffaa irratti immoo wanti Gooftaa Yesuus Kiristoos nama kanaa wajjin haasa'e dubbiin isaan gidduu ture maalidha? Akeeka Waaqayyoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin maal godhe biyya lafaatti erge. Akeeka isaa kaayyoo dhufeef Gooftaa Yesuus Kiristoos attamittiin immoo maal akka xumuree gara abbaatti akka inni ol ba'uti lakkoofsa 1 jalqabee amma lakkoofsa 14 irratti Niqoodimoosiif Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii ijoo ta'e kanatti dubbate. Isaan amma dhufe amma yeroo sana Niqoodimoos wajjin haasa'aa jira. Akkasuma immoo dhumarratti dhuma Gooftaa Yesuus Kiristoos itti dhufee hojii isaa xumuru sanatti yeroo dhumarratti iddootti Niqoodimoos Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin walitti ba'udha. Jalqaba ni gaafa sana halkan naqee dhuma isaa immoo yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos du'ee gaafa inni jedhu iddoo sanattitu argama Niqoodimoos. Kanaaf wanti Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin haasa'e dubbii ijoo ta'e dubbii jireenya dubbii har'a jireenya keenyaaf fayyina keenyaaf qulfii ta'es kana dubbii lamatu itti dubbate. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kutaa kana keessatti dhuguman siin jedhaadha. Eenyullee olii yoo dhalachuu baate mootummaa Waaqayyoo maal gochuu hin danda'u arguu hin danda'u. Innaa dubbiin kun gaafa gurra Niqoodimoos keessa gaafa bu'ee jiru gaaffiitti ta'e. Kun attamitti ta'uu danda'a? Namni ergaa qancaree, namni ergaa guddate gara haadha isaatti deebi'eetu indagana haaraa dhalachuutu irra jiramoo attamitti namni haaraa dhalataadhe? Maal jechuudha? Dubbiin kee kun maali? Wanti ati dubbachaa jirtu kun deebii gara haadha kootiitti deebii indagana haaraa ta'e dhaladhu jechuu keeti moodhe. Galuu fidide. Dhuguma galuu fidida. Isa booda Gooftaa Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti hubachuu danda'utti laameedhe. Akkaataa inni itti hubachuu danda'utti namneedhe. Foonitti dhalate foonidha. Namni hafuuratti dhalate immoo maalidha? Hafuuraadha. Akkaataa isaa galuu danda'utti amma dubbii isaa sana immoo dubbii wanta ijoo dhufeef Gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif akka dhufe wanta gaaffii isatti ta'e gaaffii isaatiif tartiibaan deebii kennaafii jira. Waaqayyo nu gargaaru. Namni foonitti dhalate kan dhalatu fooni, hafuuratti kan dhalate immoo hafuuraadha. Olii dhalachuu siif hin taasiin jechuu kootiif hin dinqisiifatin. Olii dhalachuu siif ta'a garuu hin dinqisiifatin dheetu fakkeenya qilleensaatiin qabeetu qilleensi hin qilleensaadha. Garatti qilleensa iddootti qilleensa garuu hin dhageessisa malee hin beekamu eessa akka ta'e. Eessa akka dhaqus hin beekamu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuu akkuma kanaati jedheetu yeroonni bishaaniif hafuura qulqulluudhaan dhalachuutu siif ta'a jedheetu yeroonni itti bifa qilleensaatiin qabee yeroonni itti waa'ee hafuura qulqulluutti dubbatutu argina iddoo kanatti. Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya qilleensaatiin qabee yeroo itti dubbatu maal akka Niqoodimoosiin kan inni hubachiisuu barbaade waa'ee hafuura qulqulluuti.
waa'ee hafuura qulqulluuti iddoo kanatti jireenya namaa keessatti yaada namaa jireenya namaa geeddaruu kan danda'u humna hafuura qulqulluuti. Hojicha kan hojjetu humna hafuura qulqulluu. Olii dhalachuu keessatti jireenya ilmaan namaa hundumaa keessatti hojii kan hojjetu humna kan qabu jireenya namaa geeddaruu kan danda'u yaada namaa geeddaruu kan danda'u qalbii namaa geeddaruu kan danda'u kun hojii hafuura qulqulluuti. Humna yaada namaa jireenya namaa geeddaruu qaba hafuura Waaqayyo. Yeroo jireenya ofii geggeessaa hafuura qulqulluu keessa gaafa galee jedhu geggeessaa hafuurri qulqulluun gara yaada Waaqayyootti gara akeeka Waaqayyootti nama geessa. Yaada Waaqayyootti akeeka Waaqayyootti nama geessa. Kanaaf iddoo kanatti waal bishaaniif hafuura qulqulluudhaan jedhe hafuura qulqulluudhaan dhuguma galuu fi didanii Niqoodimoosiif. Sababiinsaa jireenya nama kanaa keessatti wanti jireenya namaa keessattis hojjechuu danda'u hafuura Waaqayyoo waan ta'eef. Gara kutaa koo lamaffaatti darba lakkoofsa 3:14 kaasee isa jiru sana 14 isa Gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin dubbii isaa cuunfe isa san darba. Iddoo kanatti Gooftaa Yesuus Kiristoos akeeka ergama isaa Waaqarraa dhufeettiin xumuruuf jedhee gara abbaa isaatti deemtutti dubbate lakkoofsa 14 irratti akkas jedha lakkoofsa 14 irraa Museen lafa onaa keessatteedha bofa diimaa mukarratti akka ol fuudhee ilmi namaas immoo akkasumas mukarratti ol fuudhamuun hin taadha. Kunis immoo ilma namaatti kan aman hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf taadha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 4 hanga 9tti dubbii kanatu argina. Seera lakkoofsaa Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii kana yerootti dubbate yerootti sabni Israa'el Waaqayyoon dhaga'uu didanitu Waaqayyo bofa iddee isaan hojjeessutu gidduu isaaniitti arge. Isa booda namoonni bofa kanaan iddaman du'uu jalqabani. Gaafa isaan du'uu jalqabani jedhanitu gaafa saba kanatti ammaatee jedhuti gara Musee dhaqaniitu akkas jedhani. Yaa Museedhani siinis yakkineerra Waaqayyoos yakkineerra. Maaloo Waaqayyoon nuuf kadhadhu bofni kun akka inni nurraa deebi'uuf yakkineerra Waaqayyo durattis waan hamaa hojjenneerraadhaan. Isa booda Waaqayyo Museetti dubbate. Museedhaanitu Waaqayyo akkas godheedha. Sibiila diimaarraa bofa hojjedhuuteedha. Utubaatti rarraasi isa booda namoonni bofni sun iddeedhe dhufanii isa ilaalanidha. Namoonni bofni sun idde gaafa dhufanii boficha isaa sibiilarraa hojjetee Museen tolche sana gaafa ilaalan hin fayyanedha iddoo sana. Kanaaf akkasuma immoo iddoo kanatti yoo ilaaltan ilmi namaadha mukatti rarraafamuun hin ta'a jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama kanaa wajjin dubbinni ittiin xumuredha. Lakkoofsa 15 irrattis kanuma argina. Kunis ilma namaatti kan amanduun jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a jedhe.
kudha ja'a irratti akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa ergeen isatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatuuf malee abaduuf miti. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama kanaa wajjin dubbii maali jalqabe? Dubbii haaraa dhalachuutiin jalqabeetu dubbii dhuuma fixee gara waaqaatti ol ba'etu wajjin dubbate. Dubbii salphaa miti kun. Amma isanni jiruu fi isa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee xumuree jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 19 fi 39 irratti yoo ilaaltani iddoo sanatti yerootti Niqoodimoos argamutu argina. Jalqaba Niqoodimoos akkamittiin dhufe? Halkaniin gara Yesuus dhufe. Amma garuu gaafa Yesuus Kiristoos gaafa inni du'ee jedhu immoo Niqoodimoos kan inni guyyaadhaan kan inni argame iddoo sanatti reeffa gooftaa Yesuus Kiristoos irrattidha. Reeffa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti immoo maal ta'e? Guyyaadhaan argame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin iddoo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos itti dubbate egaa ilaala. Iddootti galgalaan dhaqee iddootti gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa inni fannoo irratti du'ee gaafa inni immoo fannoo irraa gaafa gadi bu'ee jedhu immoo reeffa isaa biratti maal ta'e? Niqoodimoos hin argame. Gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti dubbate wanti gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo sana Niqoodimoosii wajjin haasee jalqaba isaa ture. Dhuma isaarratti immoo dhaqeetu argame guyyaadhaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nan fixxa. Hin dadhabne miti. Nan fixxa. Gara dhumaattiin fida kutaa isa kana keessaa ba'eera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 12 hanga 13 yoo argitani. Gooftaa akka dubbii akka jedhutu argina. Gara biyya isaa dhufee namoonni garuu isa hin simanneedha. 12 irratti immoo warra isa simataniif immoodha. Ilmaan Waaqayyoo akka ta'aniif maal isaaniif kenne? Aboo isaaniif kenneedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma nuti maal ta'an? Ilmaan taane. Warra sana bira darbine jechuudha. Warra ilmaan Waaqayyoo ta'an karaa Yesuus Kiristoos isatti amanuudha. Nuyi warra ilmaan taanedha. Booddee dubbifachuu dandeessu ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 9-10 irratti yoo ilaaltan immoo ergaa Yohaannis isa dura 9-10 irratti yoo ilaaltan immoo dubbii nuyi arginu nuti ilmaan Waaqayyoo erga taane cubbuutti maal taane itti qabamne maal hin taane hin jiraannuudha. Ilmaan Waaqayyoo maal cubbuutti qabamanii warra jiraatan miti. Warra cubbuutti qabamanii jiraatan utuu hin taane warra cubbuu mo'aa deeman warra dhiiga Kiristoosiin immoo maal godhachaa deeman dhiqataa deemanidha. Wanti jireenya keenyatti waa tokko cubbuu kamii hojjenneyyuu gaafa fuula Kiristoos dura dhaabbannu isaan fannoo irratti hojjete sanaan nuti qulqulloota. Wanti jireenya keenya keessatti maal nu godhu hin jiru, nu ceephaasisu hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa Phexros isa duraa 3-4 ilaalla iddoo sanatti. Akkas jedha Waaqayyoon galateeffachuudhaan jalqaba. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanna ta'udha. Inni araara isaa isa guddaadhaanidha. Yesuus Kiristoos isa abdii jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf maal nu godhedha? Haaraa godheetu nu jiraachiseedha. Abdii isaa isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf maal taane? Haaraa taaneetu dhalanneedha. Innis immoo 4 irratti waan hin banneedha, waan xurii hin qabneedha, waan gaddeebi'aa hin adeemneedha.
waan gad deebi'aa hin adeemne isa waaqa keessa isiniif kaa'amee jirutti darbitanii akka fudhattanii fedha. Kana godheedha. Wanti inni kana godheef waan biraa miti. Innis maali? Haaraa kan isin dhalachiiseef wanti isin irraa dhalattan suni waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin adeemne isa waaqa keessa jiru sanattidha. Isini eegamee jiraadha. Isatti darbitanii akka fudhattaniif maal godheedha? Isa kana godheedha. Haaraa isin dhalachiiseedha. Waan isin eegaa jiru jira. Innis waan akkamii? Waan gadhumaan adeemne, waan xurii hin qabne, wanta qulqulluu ta'etu maal ta'aa jira? Isiniif eegamaa jira. Waaqa keessa jira. Isiniif kaa'amee jira. Kan isin haaraa dhalattaniif akkasumatti miti. Wanta guddaatu isiniif eegamaa jiraadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti nu eegamaa jiru wanta addaati. Akkasuma ergaama Phexros kana 23 irratti isin sanyii baduutti utuu hin ta'inidha. Sanyiin bannettidha. Sanyii baduutti utuu hin ta'in sanyiin bannettidha. Inni immoo maalidha? Sagalee Waaqayyoo isa jiraata. Isa akka jirutti afu sanatti maal taatani? Haaraa taatanii dhalattanidha. Maalitti? Sagalee Waaqayyoo isa kam? Isa jiraata. Isa akka jirutti jiraataa ta'e isa sanattitu karaa hafuura isaa haaraa taatanii dhalattanidha. Karaa maali? Karaa hafuura isaati haaraa taatanii dhalattaniitudha. Sagalee Waaqayyoo inni nu itti dhalanne kun immoo sagaleen Waaqayyoo kun inni itti dhalanne kun immoo maal akka ta'etu ergaama Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 irrattitu dubbii kanatu arganna. Akkas jedha. Akka mucoolii reefuu dhalatanidha. Akkam? Akka mucoolii reefuu dhalatanidha. Aannan barbaadanitti isin fayyinaaf akka mucoolii reefuu dhalatan reefuudha. Reefuu dhalatanii aannan barbaadanitti isin immoodha. Fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessan jirre. Dubbii hafuuraa isa kam? Isa haxxummaan keessan jirre yeroo hundumaadha. Maal godhaadha? Dharraadha. Dubbii hafuuraa. Akka ijoolleen dhalatanii reefuu aannan barbaadanitti dubbii hafuuraa maal godha? Dharraa. Maal gochuudhaaf? Ittiin guddachuudhaaf. Fayyinaaf. Gara xumuraatti fideera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii kanaan iddoo kanaan dubbisa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 16-21 isa jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Suutadheen dubbisa dubbii kana yaadannaa qaba. Suutadheen dubbisa. Egaa nuyi amma jalqabnee eenyullee akka alaan ilaalamutti edanna miti. Kiristoos iyyuu akka alaan ilaalamutti ennu yoo ta'e si'achi akkas hin edannuudha. Kanaafisedha namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Inni moofaan darbee kun inni haaraan dhufeera. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos
ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuusaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenneedha. Irra deebi'een dubbisa kutaa kana. Kun immoodha Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse. Maal godhe? Karaa Kiristoosin ofitti nu araarse biraa ta'eedha. Inni hojii araarsuusaa isaa kanaan namootatti akka dabarsinuuf maal godheedha? Nuuf kenneedha. Inni moofaan darbee inni haaraan maal ta'e dhufeeraadha. Kun immoo maaliin nuuf ta'eedha? Araara isaatiin. Araara isaatiin isa arganne kanammoo inni hojii araarsuusaa kanaan immoo namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenneedha. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootaatti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafa ofitti araarse jechuudha. Egaa araara isaa kanammoo adaraa nutti kenneedha. Egaa araara isaa kana maal godhe? Adaraa nutti kenne. Adaraan kun immoo maalidha? Lakkoofsa 20 irratti argina. Adaraan nutti kenname immoo egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyo karaa keenya isinin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jenne qooda Kiristoos taanee maal goonaadha? Isinin kadhannaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma akkasiin hubattan hin beeku. Gara ani fixeera. Araarri Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf kenne kuni ofii keenya duwwaatu hin ta'in namoota warra kaanittis akka dabarsinuuf. Hojii haaraa, jireenya haaraa jiraachaa warra jireenya moofaa keessa jiraatan kanatti immoo akka dabarsinuuf. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerraadha. 20 irratti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dammaquunis gaariidha. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti akkas jedha Phaawulos. Egaa si'achi anatu jiraata mitiidha. Jireenyi anamma jiraadhu Yesuus Kiristoos isa ofii isaa dabarsee naaf kennetti amanuudhaan jiraadha malee jireenya amma ani jiraachaa jiraadhu jireenya foonii mitiidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi nu jiraannu jireenya Kiristoos isa nu jaallatu isa ofii isaa dabarsee nuuf kenne isa du'ee du'a nu oolfate isatti amanuudhaan karaa isaa yaada isaa akeeka isaa keessa jiraachuudhaan Waaqayyoof galatu dhuunfiteera.